Gosni baay'eetu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettii san baay'ee nagaa fuudha. Illee akka nagaa qabdan abdiifamantiin qabu waaqayyo bira. Tole guyyaa irraa kan maal qabatti dhufte jechuun keessa hin oolu viidiyoo tokko isinii qabadhee dhiyaadhe. Viidiyoon waa'ee gorsaati. Gorsa waa'ee warra gaa'ela keessa jiranii jechuudha. Warra gaa'ela keessa jiranii gaa'ela ofii akkamitti tursiifachuu danda'u isa jedhu jechuudha. Kanaaf waan baay'ee natti toleef isiniif qooda jechuudha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsaa. Yoo isinitti tole viidiyoon kiyya immoo koomentii, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Jajjabeessaa isin jechuun jaaladhaan jajjabeessuu keessan akkuma itti fufetti haa ta'u. Mee gorsi natti tole kun isinitti illee akka tolu abdiifamantiin qaba. Egaa yeroo baay'ee waa'een gaa'elaa kun ulfaataadha. Hunduma keenyaaf waaqayyo gaa'ela eebbaa, gaa'ela Abrahaam fi gaa'ela Saaraa nuuf haa kennu jechuun jaaladha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsaa. Viidiyoo wajjin turtii gaarii qabaadha. Jalqaba irratti namni gaafa walitti hidhame dadhabbinas namni kamiyyuu qulqulluu miti. Atis ta'ii abbaan manaa kee gaafa walitti hidhamtu namni qulqulluun hin jiru martuyyuu dakkaamaa goonnii qaba jechuun namni kamiyyuu qaawwa qabaa jechuudha. Abbaa manaatiif haadha manaa gaafa ta'an garuu qaawwa ofii sana walii dhossaa, walii irra darbaa, walii gorsaa yoo danda'an wal sirreessaa akkasitti deemuun barbaachisaadha. Kanaaf gaafa ati gaa'ela ijaarratte sana irraa nama gaa'ela wajjin ijaarratte sana jalqaba yoo namni sun nama si miidhaa jiru ta'e yeroo kennuufii si barbaachisa. Yaani yeroo baay'ee dhiironni gaa'elatti seenanii eega gaa'elatti seenan booda yoona isteepii gaafa deeman mungkin daa'ima argachuu mala yookaan turtii keessa namni wal barachuu mala turtii keessa sirraa deema. Busuu gisee dhiironni yoo ati wataratti ilaaltu bakka waan badaa hojjetan araada garagaraa hojjetan yeroo baay'ee waan ija kootiif argee waan ija kootiin argee fi waan madaalee argeef yeroo baay'ee adada bultii sana keessa turaa deemanii adada itti gaafatamummaa fudhataa deemanii dhiironni sirraa deemantu jiru jechuudha. Parsentiin olaanaa. Kanaafuu eega gaa'elatti seente booda gaa'ela sana tursiisuuf nama sana gorsuus irra jiraata. Dadhabbina isaa akka inni cimu, dadhabbina isaa beekee akka jijjiiramu, yoo araada garagaraa qabaate akka araada garagaraa sana dhiisuuf tattaaffiin ati gootu guyyaa irraa wanti ati hojjettu, wanti ati nama sanitti mul'istu murteessaadha jechuu gaa'ela keessatti tursiifachuuf. Kanaafuu yoo kanan goone ta'e, yoo gatii haati manaa takka bultii ufii sanaaf gatii kafaluu qabdu yoon kafalle ta'e, yoo waan silaa sirreessuu dandeessu, waan gorsitee sirreessuu dandeessu, waan itti himtee sirreessuu dandeessu, waan dalagdeen nama sanatti abbaa manaa keessan barsiisuu dandeessu osoo hin godhin abbaan manaa kiyya narratti fuudhe yookaan abbaan manaa kiyya bakka biraa deeme jechuun ni ulfaata. Siigalee haa ta'u garuu wanti hunduu isteeppii qabaa. Ati gorsuu jira, eega ati gorsite booda faamiliin ga'uutu jira, eega faamilii gara darbee booda nama jaarsaatiin ga'uu jira, akka amantaa keetiitti nama amantaa yookaan sheekii yookaan qeesiidhaan ga'uu jira. Nama kana gorsitee gatii kafaluu qabdu kafaltee namni sun yoo kan sirraa'u ta'e, kan sirraa'uu dadhabu ta'e yeroo tokko tokko dhiironni tokko tokko adada ati gorsituun waan ati gorsitu sana akka illikiitti fudhatee akka waan xiqqaa wayiitti fudhatee aanii fudhachuu didee kan itti baay'isaa deemutu jira jechuudha. Nama akkasii gorsitee, ofii gorsitee, obsitee fi dhoksitee fi faamiliin gorsitee isteeppii qabaa hunduu jechuudha. Bultiin yeroo ijaaran irra yeroo keessaa baantu ulfaata waan ta'eef. Kanaafuu kana hunda gootee
waan kana hunda gootee waan kana hundaan didee filannoo biraa kan filatu ta'e yoo sirraa kaa'u jijjiiramuu hin dandeenye ta'e namni akkanaa deemee daftee yoo waan sana keessaa hin bahin ta'e gatii kafaluu qabdu kafaltee eega kafalti booda namni sun jijjiiramaa hin jiru eega beetti booda yoo ka keessaan baane ta'e naamani dhumarratti miidhamaa kan ta'u si'ii jechuu. Kanaafuu waan silaa gatii dubartiin takka bultii ofii tursiifachuuf abbaa manaa ofii qajeelfachuuf waan gochuu qabdu eega goote booda nama deeme sigalee homaa baay'ee namatti hin dhagahamu jechuudha. Yeroo waliin fixuun kee jireenya waliin wanta jechuu kee yeroodhaaf sitti dhagahamuu danda'a. Bultii diiganii gargar bahuun namatti ulfaata. Haa ta'u garuu nama gorsitee dhoksitee fi irra darbitee fi jijjiiramuu hin dandeenye nama akkasii wajjin yeroo kee fixuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu yoo kana ka gootee jiraattu ta'e yoo ka gorsitee irra darbitee fi mallaqa itti ergitee hojii uumtee fi kana hunda gootee nama jijjiiramne ka'a. Irraanuu deebi'ee osoo jireenya keenya jijjiirin osoo jireenya ijoollee ofii jijjiirin osoo qabeenyi isaa gahaan ta'in deemee dubartii biraa kan fuudhu yoo ta'e biheelim ችግር የለውም ማለት ፈልጌ ነው። አቲ ለማንኛውም ጅሬኛ keessatti wanti hunduu carraadha. Carraa jettee abdii kutuurra yaani ammas nama si jaallatu gargar yoo baate wanti ati taatu hin jiru. Yeroodhaaf gadduu dandeessaa, yeroodhaaf sitti dhagahamuu danda'a. Garuu jireenya itti fufu waan ta'eef kanaafuu rakkoo dabarsite sanarraa barumsa fudhattee cimtee dhaabbattee ijoollee keetiif waan bu'aa qabdu ijoollee keetiif waan boru ijoolleen kee haadha teenyatu waan akkanaa nu godhe jedhanii itti gammadan siigalee waan akkasii cimtee osoo rakkoo sanaaf harka kennitee hin kufin jireenya gara fuulduraa sana itti deemuu qabdaa siin jedhu buleettiiti. Rakkoon qabu inni adeemu. Okay? Kanaafuu ati karoora biyyaa baateef karoora biyya ambaa kaayyoo biyya ambaa itti gubattu kanaaf okay sababa isaatiif aarii garagaraa keessa seentee abdii kutuu osoo hin ta'in kaayyoo qabattee biyyaa baate sana galmaan ga'utu sirra jiraataa jechuudha. Sigalee yoo kana kan gootu ta'e naamani deebitee luka lamaan yoo kan dhaabbattu ta'e nama ati amma eegaa mallaqa itti ergitee hojii uumtee fi waan kana inni jijjiiramaa kan jirre eega beektee mallaqa dhoorgattee homaa ati badii takkaa hin qabdu jechuudha. Kanaafuu ammas akka hin gufanne mallaqa isa dhoorgatte sana okay mallaqa inni balleessaa ture sana seef gootee walitti qabattee waan wayii irra siigalee gaafa oolchite naaman jalqaba ijoolleefis ta'uuf sigalee ijoolleefis ga'uuf ijoolleen kee rakkoon qabu eessaa jiran gaafa ati galte arguu ni dandeessa. Har'aaf si dhorkuu danda'uma rakkoon qabu sigalee garuu ijoollee keetiif jiraachuuf jalqaba ati dhaabbachuu qabda luka lamaan aariidhaan yookaan waan garagaraa murteessitee jireenya akkasii harkaan banne jalqaba ofii dhaabbattee of amansiistee sigalee kaayyoo biyyaa baateef sana kaayyoo birrii isa dhoorgattee sababa birrii isa dhoorgatte sanaaf kaayyoo sana galmaan geessee bu'aa eega buuste booda naamani isas ta'ee eenyuyyuu gaafa sana si galatoonfataa jechuudha. Yoo garuu wanta ati isa birrii dhoorgattee mallaqa kee qabachuu diddee yookaan seef gochuu diddee waan wayirra oolchuu diddee akkanumatti abdii kuttee yoo karaa dogoggoraa irra deemte garuu booda kan miidhamu si'ii jechuudha. Jalqaba wanti ta'eera already waan sila humna keetii gochuu dandeettu hunda gootee jirta.